Welcome to Grade 10 Civics Unit 7 Answer to Unit Review Exercise. Baga nagaan kana barnoota Civics kutaa kunaffaa nagaan dhuftan Unit 7ffaa deebii Unit Review Exercise wajji ilaallachuudha. So share, subscribe, like, comment gochuu hin dagatinaa. Okay. Partii tokko faraa jalqabna gaarraan tana barnoota keenya. So multiple choice jechuudha. Okay, number 1 raa jalqabnu. Number 1, improving skills help to dash. A, produce helpful service and materials. B, compete with others. C, produce better products. D, all of the above. So simply the correct answer is D, because all are the skills to help improving maaliif gaafintun positive filannooleen armaan gaditti hundinuu positive jechuudha. Kanaafu salpha deebisaan daataa maaliif seete improving skills muuxannoo takka fooyyeffachuun no way takka fooyyeffachuun wanni gargaaru jira. A, maal je produce useful service, tajaajila guutuu faayidaa qabu tokko argachuuf yookaan uumuudhaaf yookaan immoo meeshaalee nama fayyadu takka tan faayidaa qabu takka uumuuf gargaara jira. A, kun maal raayit bira kuttaa jechuudha. Number tokko lammaffaa yoo maal jira compete with others, nama biraati wajji dorgomuudhaaf nu gargaara jechuudha. Maal jaa produce better products, argannoowwan yookaan immoo faayidaa guddaa uumuudhaaf product yookaan argannoo jechuudha, waan oomisha guddaa argamsiisuudhaaf jechuudha. Diin tanaafuu maal jaa all of the above jaa hunda jaa, tanaafuu salphatti hunda ta'a jechuudha. So isa gaafitti aanutti aana. Okay, number 2, economic potential of country is dash. A, the amount of resource and the ability to use them. B, the economic system of the countries. D, C, none. Answer A. The correct answer is A, because for this positive answer equation, A is the positive answer. Deebisaan gaafiin tun gaafii positiiva. Deebisaanis positiiva jechuudha jechuunis maaliif economic potential of country jaa gartee guddina diinagdee biyyi tokkootiif maali jee the amount of resource and the ability to use them, hamma resource yookaan immoo qabeenyi jiruu fi dandeettii itti fayyadamuu qabeenyi sanii jechuudha. Hamma diinagdee yookaan immoo resource qabeenya naannoo biyyi keessa jiruu fi hamma qabeenyi jiru sanuu itti fayyadamuudha jechuudha. Wise use itti fayyadamuudha, dandeettii itti fayyadamuu qabeenyi saniitiin wal qabataa jechuudha. Economic potential akkuma guddinni diinagdee biyyi tokko kan irratti hundaa'a jechuudha. Resource biyyi san keessatti qabeenya biyyi san keessa jiruu fi dandeettii qabeenyi jiru sanitti fayyadamuu danda'u irratti hundaa'a jechuudha. Guddinni biyyi tokko. So B, maal jedhe economic system of the other country. Sistema diinagdee biyya biraa irratti hundaa'a. So hin ta'u biyyi takka qabeenya isii keessa jiruu fi uumamuu dandeessuun potential yookaan immoo guddinni diinagdee biyya sanii murtaa'a malee guddina diinagdee biyya biraa irratti hundaa'u jechuudha. Biyyattiin takka guddinni diinagdee biyya tokko guddina diinagdee biyya biraa irratti hundaa'u. Kanaafuu daabbaan sirriin ta'u jechuudha. Caannaan jaa hin jiru jaa kan armaan gadii ni jira aadha jechuudha. Aatu sirriidha jechuudha. So deebisaa isii maal ta'a aataa jechuudha. So let us move to the next question. Okay, number 3, sharing cultural heritage with people from another place is part of dash. A, improving
One's skill. B. Global economic trends. C. Globalization. C. Answer. C is the correct answer. C tachu. Akkamitti gaaffii ilaalla dura. Gaaffiin tun sharing cultural heritage with people from another place is part of that. Kanaafuu maal gaaffiin tun positive gaaffiin. Gaaffiin positive tun maal barbaaddi? Deebisaa positive barbaaddi jechuudha. So fakkeenyaaf aan kuni improving one's skill jedha. Improving one's skill. Hin ta'u. B maal ta'a? Global economic trends. Hin ta'u. C maal ta'a? Globalization. Kana jechuudha. Maaliif cultural heritage biyya takka yeroo share gootu yookaan walii qoqqoodu jechuudha. Naannoo biraatti yeroo qoqqoodee naannoo sanii baratamaa yeroo deemtu maal jedhamti? Globalization jedhamti jechuudha. So haala kanaan deebisaan maal ta'a? C ta'a jechuudha. Okay, part 2. True or false? Dhugaa soba laalla. Number 1. Work only helps the material well-being of an individual. The correct answer is what? False. When false thing mal said. Work only helps the material well-being of an individual. Hojjechuun akkamitti material well-being of individual of hafta biyyattiif ni ta'a. Namoota akka dhuunfaatti akka hawaasaatti ni fayyadaa jechuudha. Kanaafuu false ta'a jechuudha. Only bakka kanaatu isa inni godhula. Wanni positive agarra negative ala. Kanaafuu false ta'a jechuudha. Okay, number 2. All types of works are important and should be respected. The answer is what? True. Maal jechuudha kun gama gosoonni hojii kamiyyuu baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas hundinuu kabajamuu qabu sirrii. Tokkoon hojiilee gosa garaagaraa jirtu hundi baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisaa ta'uu bira kutee ammas isaan hundinuu akkuma hojii hundatti akkuma hojii walii galatti hojii hundinuu kabajamuu qabdi. Hojiin namni raawwatu hundi isaa kabajamtuudha jee kabajamuu qabdi jee. Kanaafuu dhugaadha gaa deebisaan. Okay, number 3. Women should only work in their house. The answer is false. Hawwan hojii manaa qofa hojjetu jedhu. Hawwan hojii mana keessaa qofa hojjetu sobachuu. Gabbaanitillee nagada garaagaraa keessatti hirmaachuu mirga qaban jechuudha. So number 4. Having more than one job means having a bad working habit. The answer is what? False. Hojii tokko ol qabaachuun bad work habit yookaan immoo amala hamaa amala barbaachifne jechuudha. Kanaafuu soba. Namni tokko yoo danda'e qabaate yoo hojii yerumatti qabaatee ifi danda'e hojii haga fedhe yoo dalage 4 5 6 7 haga fedhe akka 10 illee yoo dalage yoo dandeetuma dalage nama amala badaa qabu yookaan immoo hojii badduu dalagachuu hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu deebisaan maal false. Okay, number 5. An economic system is something by which we decide what to produce. The answer is what? Simply true. Sirrii jechuudha. Economic system jechuun wantoota namoonni mari'atanii murteessanii itti seenanii produce yookaan oomishanii jechuudha. Sirriidha jechuudha. Number 6. Choosing the appropriate economic system helps to use resource efficiently. Sirriidha jechuun itti buuta.